السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سينا أجائبا أكسم سينا كان مدين كسيفتو تنمي ودين هذا جيفنو. سينا تون سينا بيكمتو سينا كان بريد دورا. سينا شمرين تكابا منايسيتين يونيف ديرتاتين هي هجتين. شمرين تون نما كان غاري أبا منايسيتيس قابجو ترتي. جرويسي خيستيس غمچون جراتي. garuu guyyaa tokko sababa xiqqaaf abbaa manaa isiitii wajjin walitti mufatanii haala aarrii irraa mul'atuun akkana jetteen mee yooniif dhiira taate na hiike jecha kana yeroo baay'ee irra deddeebitee jetteen guyyaatti aanu waraqaa kiyyanaaf kan jettee itti iyyite yeroo kana abbaan manaa yookiin jaarsi isii kunis eegaaniif akkaan siiqu barbaadde balballi yeroo jalqabaa ittiin seente kunooti waraqaa kan keetis fudhu gara mana maatii keetii deemi jeen yeroo kana jecha inni isiin jee kana dinqisiifattee boorsaa fi ilmoo isii fudhattee gara mana maatii isiitti sokkite. Eegasii guyyaa diddamteessee bilbila isaaf bilbiltee isatti wayiwaattee isatti bochee akkana jetteen ati bar lubbuutiyya akkasuma ati addunyaatiyya si dhabee jiraachuu hin danda'u. Yeroo kana wayiwaachuu isii yommuu argu duuba maal barbaadda jeen isiinis dhiifama naaf godhi anaatu sitti balleesse jetteen. yeroo kana lakki yooniif dhiira taate na hiikinaan jette waanuma ati nagaa afatteen siif guute jeen dhugaadha ati dhiira garuu anaatu sammuun tiyya irruu turte jetteen yeroo kana qalbiin isii miidhamuu sodaatee waraqaan ani sitti kannisan baniitii dubbisi jeen yeroo waraqaa hiikaa tan isiif kannisan addaa bantee dubbistu xalayaan akkana jetti yaa haadha Abdulaziz yaa gammachuu ijatiyyaa yooniif sameen tun dachii wajjii walitti maxxanteehu ani isin hiiku eegasii gammachuudhaan mana isiitti deebitee haala gammachuun itti dhagahamuun booyaa itti maramte. Mee ilaalaa yaa obboleeyyan kiyya dhiirummaa jechuun aaraa aartu saniif harka kannitee waan itti nama sheenessu murteessoo osoo hin taane dhiirummaa jechuun nama sitti balleesseef obsitee jiruu isaa keessatti carraa inni badiisan balleesse ittiin sirreeffatu isaaf kennuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Video seenaalee bohaarsituu fi akkasuma gorsa adda addaa of keessaa qabdu chaanaala Zankii Tube irratti ni argattan. Akkasuma garuu viidiyoolee biraa akka isin bira ga'uuf chaanaala Zankii Tube subscribe godhuun nu hordofaa.